Messi arguuf cidha Saadisii Istaadiyeemiitti dhaqee osoo Messi hin argin gale. Lionel Messiin daawwannaa fi siidaa isaa eebbisiisuuf Indiyaatti argamus Koolkaataatti deeggartoonni isaa arguu dhabuun jeequmsa uumee jira. Namni sirna simannaa Messi qindeessee hojii madaaluu waan hin hojjenneef hidhamee jiras jedhamee jira. Shifarraa Jaamboo bal'ina oduu kana qindeesseera. Lionel Messi back in the city of joy 14 years later. Deeggartoonni kubbaa miilaa addunyaa qaamaan isa arguuf hin hawwineen jiraniif namoonni qaamaan isa arguuf jecha gaa'ila isaanii haqees jiran kun dhugaadha. Sababni isaa inni waggoota 20 oliif kubbaa miilaa bareechee taphateeraam badhaasaaf waancaa argachuu qabu hundas fudhateera. Deeggartoota qofaa miti hooggantoonni biyyoota gurguddoos isa arguuf dhamaatii guddaa taasisuun Indiyaattis kanatu mudate. Biyya kubbaa miilaan addunyaarraa fagaatte jedhamuun sadarkaa fiifaan baasuun sadarkaa 142 irratti argamtu abbaan badhaasa baalaandoor yeroo 8 daawwachuuf yoo jedhan maaltu manatti hafa jettanii yaadduun taphataan sarara fuulduraa duraanii Baarseloonaa fi amma Inter Maamiif taphatu Messiin daawwannaa guyyaa 3 Indiyaatti maleera. Jalqaba iddoo siidaan yaadannoo isaa ijaarame lixa Indiyaa bulchiinsa Bengaal Kolkata kan daawwate shaampiyooniin addunyaa Lionel Messiin istaadiyeemii deeggartoota 85,000 baachuu danda'u Salt Lake deeggartoonni hawwiin eegaa turan. Lionel Messiin siidaa isaaf ijaarame dheerina meetira 21 ta'u hiriyoota kilaba isaa Rodrigo Di Pauli fi Luis Suarez fa'a waliin yoo eebbisu taatoo fiilmii beekamaan Shaarukaa dabalatee namoonni bebbeekamoon waliin turan. Ta'us eebba booda gammachuun Lionel Messi akka eegeen turreem qindeessitoonni sagantaa kanaa Messiin gara Indiyaa yeroo dhufu deeggartoota baay'eedhaan daandii fi istaadiyeemii seenanii akka isa eegan dursanii beeksisuun tokkoon namoota istaadiyeemii seenanirraa maallaqa Indiyaa 12,000 yookaan doolaara 133 kaffalanii seenan. Daandiirras osoo hin hafin fe'ustuun lakkoofsa 10 Lionel Messiin kanaan dura Baarseloonaaf garee biyyaalessa Arjentiinaa keessatti uffatee taphatu magaalaa guuteera. Ta'us dubbiin akka eegeen taane haala baay'ina namoota irraa kan ka'e qindeessitoonni sagantichaa Lionel Messiin akka barbaadametti deeggartootatti akka hin mul'anne gochuun daqiiqaa 20 hin caalle qofaaf sanuu namoota baay'ee marfame istaadiyeemii keessaa ba'e. Marree deeggartoonni Lionel Messi arguuf maallaqa baasuun istaadiyeemii seenan haala tureen mufatanii dirree keessatti meeshaalee garaagaraa dadarbachuun istaadiyeemii cabsanii seenuun jeequmsa uuman. Deeggartoonni kunneen teessoo dirreetti dadarbachuurraa muffii qaban ibsaa turan. Deeggartoota Messi daawwachuu dhufan keessaa tokko akkas jedha. Qindeessitoonni sagantichaa maal nu gaabban Messi arguuf jecha sirna gaa'ilaa koo sababa isaan dabarseera. Maallaqa koos baasee istaadiyeemii dhufeera garuu Messi arguu hin dandeenye kun nutti qoosudha jedhe. Deeggaraan biraa tokko ammoo maalumaaf akka nu waaman naaf hin galle. Daqiiqaa 10f Messiin yoo nutti mul'ateeyyuu taatoo fiilmii fi ijoollee hooggantoota marsee nu jalaa dhoksee kun ummata kana akka waa hin beeknetti ilaaluudha. Maal yoo xinnaate peenaalitii mallee dura keenyatti osoo rukutee maal qaba jechuun aarii isaa ibsate. Ministeerri bulchiinsa lixa Bengaal Maamata Beenaarjii taatee uumameef dhiifama gaafatan. Lionel Messi fi deeggartoota kabaja isaaf baan dhiifama guddaan gaafadha. Maaltu akka uumame qindeessitoota saganticharraa adda baafannee murtoo fudhannaa jette. Lionel Messiin daawwannaa kana ministeera muummee Indiyaa Narendra Modi waliin wal argu jedhameera. Bueno, muchas gracias por este